Akkam nagaa fayyaadha hordoftoota biyya kabajamoo. Har'aas deebi'ee dhufeetiin jira. Har'aas wayii isin garsiisa jeetiin dhufe. Oduu gamasitti hin dabalan hin dura. YouTube chaanaala keenya subscribe godhuudhaan jajjabeessaa isin jenna. Laal bakka toodiitu kana beektaa. Subscribe gochuun ol godhadhaadha. Wanti gadhiifnu viidiyoos seenaadha. Ammas maqaa hornoota keenyatti bakka. Asumaan nufaan bu'aa isiniin jenna. Hordofa. Wanni har'a isin garsiisuudhaaf dhufes aappii bareedaa tokko maashaallah manuma keessan teessanii TV bakkuma dalagaa teessanii TV biyya feetanii daawwachuu dandeessanii jechuudha. Shabakuma qabaannaa shabakaas barbaachisa malee bakkuma feete teessee mana kee teessuus bakka dalagaa teessee teessuus TV sin barbaachisu jechuudha. Waluma keetiin TV daawwattaa jechuudha. Abbichaa teessaa argannaa fagoon ta'inuu filaastoota teessaa argannaa. Akkatti isin dhufa namoonni hin duraan buufadhee qabuuf oopiniin jaani immoo oopiniin jaani na hordofa. Akkatti isinii fida ani amma oopiniin godhu keessa isaati. Keessa isaa yoo ni kan oopin godhu taate mungkin seerri yuutuubiin akka qabu fa'aa maluu danda'a. Ani oopiniin godhu fakkeenyaaf amma asirratti wanta ijoolleen taphattu guutummaa isheetti as keessa jirti jechuudha. As keessa barbaaddee Saatille na sejadiira fakkeenyaaf ispoortii jennuun guruppiin ispoortii hundinuu as keessiitti ammas akka bira nama dafee isin garsiisuudhaaf inni afarsuudhaatti jira. Barun feene an yoo nargatti qabanis hin beeku. Kun BN hundinuu as keessa jira. Kan barbaadde guyyaa gubbaa jiru dhuftee daawwachuu dandeessaa jechuudha. Eegaltee fakkeenyaaf amma akkanatti ni argamna. Islamic channel jedha. Aljazair channel Islaamaa jira. Mata satu kana gadoinaan kana jala jira jechuudha. BNNis kenya kana gadoinaan BN
report PNX round asira kanas brada warra al mata biyyota qabaju Syria Saudi fakkeenya amma Saudi hayyo kanatti akan mogat argabtani khaysa laltani da wajidan dina jual tara Ethiopian iskunot kana gadon khasani ega itu saat dia diusan kana hedundu Addis TV ko hajna Addis TV ko hajna akon len ulang pergi jina Ethiopia akasi ega itu saat diusan Addis TV ko hajna berarti unda ko sing wan berbatan harga judan di sini wan to kona goreng jauh na bani jauh open ogugo tanakana bakatana jene fida raiti tanatti gutam bakatiya tanatti lamma farqat sara sadien kana fida khajal qawa kana gadoi tani ogu kana ta kasi gadoi tamboda didem ta didem lamma tanit tanai tani kana boda ala tul sini banama u fadati tahiyadama galatoma